بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كينيا أكم جرتن بقربين قياراتي سنين جتيا أرى برنوتا كينيا غا قطعتو كل ما جنة ألوف وداب ديمنا يتودا إن شاء الله أفكيسة وندبتو داب ديمنو واي سحريتي هبنو واي سحري نما هبتشيسو دواسا إسنيف دبتو إن شاء الله قرآن في حديث الراجت دا وان أما يرو أما كثت وان بايته جرو سحرين كن بايته جريتو دا أكما قرتني قالال أكبوني زمنا كانت أكبوني أدادا بايته جرو تسحرين بايته جرا كنا في برنوتا كن جلقبا كان كثت دوا سحرين اللي دبنا يربين جري إن شاء الله جلقبا رتيجتو دا قطعتو كفار راشد كان كثت مي sihrii jechuun maal jechuudha? Sihrii jechuun waan takka jijjiiruu jechuudha. Sarfu shay waan tokko garagalchuudha. Haqiiqaa isaarraa fuudhanii garagalchuu jechuudha. Rabbul Aalamiinaan gizee dubbatu maal jedha? Saharuu a'yunan naas, argaa namaa kana ija namaa kana jijjiiran jireetti dubbate jechuudha. Gaafa Muusaa fi zamana Muusaa fi Haaruuni gaafa shirkiin gadhiifamee akkasitti nabiyyallahi Muusaan ulee darbatee sihrii isaa liqimsee akkasitti fide jechuudha. Kanaaf waan takka haqiiqaa irraa garagalchuu jechuudha. Sihriin kun egaa waan hedduudha jechuudha. Zamana kana keessa heddummaatee jira. Zamana kana uummanni gara shirkii deemee birrii meeqa baasee kasaaraa akkasumatti amantaa isaa balleessaa jira jechuudha. Karaa quraanaatti as deebi'uu qabna. Hedduudhatu quraanatti qaraamee jechuudha. Akkaataa itti fayyadamaa isaatu jira jechuudha. osoo maallaqa tokko hin baafne wama harkaa qabnu wama harka keenyaa qabnuun itti fayyadamuu wallaalla jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya nuti waan sihrii jennee of kafarsiifnee gartee nama sihrii godhutti dhaquun hedduudha baay'atee heddummaatee jira jechuudha. Kanaaf daawwattoota keenya wanni sagantaa kana jalqabneef maaliifi ummanni akka wargama saahiree hin deemne gama falfalaa akka hin deemneef jecha jechuudha. Gama falfalaa dhaqee waan akkanaa kanatu natti godhame meen halaal jedhee amantaa isaa aqiidaa isaa akka hin balleessineef gara quraanaa kanaan as deebinee gara shirkii hin taaneen quraanuma rabbiitiin as dhufnee jirra jechuudha. Inshaallahu kutaa keenya itti seennee jirra jechuudha. Waan hedduu as keessatti barachuudhaa deemna, ummataaf addeessuudhaa deemna. Barnoota keenya osoo caqasuun duratti subscribe nu godhaa, like nu godhaa isiniin jecha hanga xumuraatti immoo dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Egaa daawwattoota keenya kunooti barnoonni kitaabuma irraa kan kitaaba ahlus sunnati wal jamaa'aan maxxansa yookaan allaferraa jechuudha. Kan haqiiqaan argamee jiru hedduudha jechuudha, itti fayyadamnee hedduudhatu fayyee jira jechuudha. Sihriin kun egaa karaa hedduudhaan kan inni miidhaa geessisuu danda'u eeyyama rabbiitiin maletti hin ta'u yoo rabbiin tuquu fedhe nima tuqa jechuudha. Yu'assiru fi badanil mashuuri namatti saharame kana ni faantessa miidhuu danda'a jechuudha qaama isaadha. Aw qalbihi takka qalbii lammaffaa qalbiittis gochuu danda'ama. Aw aqlii isaa kanas immoo itti godhuun ni danda'ama jechuudha. Min gayri mubaasharatin lahu ammallee isa bira jiraatee isatti dhihaatuudhaan maletti jechuudha. Zaahiraan maletti itti hojjechuu ni danda'a jechuudha. Walahu haqiiqatun faminhu kana hundarraa jechuudha maa yaqtulu kanama ajjeesu jira falfalli kun rabbi nu haa eegu. Kanama ajjeesu jira dhukkuba itti fakkeesseetuma itti sihramee kanama ajjeesu jira. Wamaa yumarridu ka dhukkubfachiisu jira ni dhukkuba jechuudha. Akkuma dhukkuba biraa kanatti dhukkubfachiisa. وما يأخذ الرجل عن امرأته غريم مو فلفلت godhanii akka inni jaartii isaarraa qabamu godhan akka inni jaartu masaatti hin dhanne kun hedduudha jechuudha. Masalan fakkeenyaaf yoo intala tokko ganda kana keessaa tokko fuudhuudhaa ka'e tokko immoo dhaqee fuudhee falfala dhaqee itti barreessisee itti godha sana booda jaartii isaatti dhaquu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kan akkanaafaatu jira jedha duuba. Fayamnacuhu waxa'aahaa akkasitti qunnamtii itti gochuurraa ni dhorkama. Ammas immoo falfalarraa waminhu maa yufarriqu bayna almar'i wa zawji kan gargar baasu jira hattaa wal dhiisisu jechuudha. Kan wal dhiisisu jira wamaa yubaghidu ka jibbisiisu jira ahadahumaa ila al-aakhari yookaan haadha manaa yookaan abbaa manaa
duuba haadha manaa jibbaa yookaan haadha manaatu abbaa manaa jibba jechuudha duuba wal jibbisiisa jechuudha. Aw yuhabbibu bayna ithnayni takkaawu immoo gama isaan lamaanii wal jaalachiisa itti godhamee jechuudha. Kayoo duraa wal jibban wal jaalachiisa akka malee jechuudha. kun nu jira jechuudha. Kanaaf dawaan isaallee ganaa boodarra dhufuudhaaf deema. Arrame waa'ee sihirii kana adda baafannu. Namni keenya haqiiqaa sihirii wallaalee jira jechuudha. Sihiriin waan nama kafarsiisaati jechuudha. Waan ilma namaa kufriitti galchaati. Inni hojjetus inni hojjechiisus lachisaan lachuu kafaranii jira jechuudha. Sihiruma jechuun sihirii gizee beesifnu huwa ittifaaqu bayna saahirin wa shayxaanin waliigalteetu godhama jechuudha. Isa sihirii godhuu fi sheexaan gidduu waliigaltee wayii jira beeka. Maaliin waliigalteen jira? على أن يقوم الساحر بفعل بعض المحرمات نمت سحري قد كن وان ربين حرام قد كان نهجة يجودا إبادات إسودان أكثت الشيطان التدياتها يجودا وان شركي يجودا شركي في مقابل مساعدة الشيطان له شيطان برات يجودا ملي غرغارس شيطانات يجودا قالي شيطانا قدودان فيما يطلب منه وان شيطان رابر بادو قد يجودا كان سحرين فيدي سحرين قصة هدودان جرا kan sihiruma wanni jedhame hunduu karaa sheexaanaatiin malee karaa biraatiin tokko kataatu hin jirtu jechuudha. Kun nu galuu qaba jechuudha. Kanaaf sheexaanaan hogganamuun ibaada rabbii dhiisuun shirkii gochuun rabbi biratti hedduudha yakkisaa guddaadha jechuudha. Nama kafarsiisa namni falfala godhu akhiraa isaa dhabeeti jira jechuudha. Akhiraa keenya dhabuu hin qabnu. Awwala namichi sihirii godhuu barbaade namni tokko yoo ka'ee sihiriin godha jedhee waan isa kafarsiisu hedduudha hojjechuutu irraa barbaachisaa jechuudha. Wantoota akkamiifaa sihiriin jechuudha. Nama qur'aana kana koomeedhaan irra hojjeteefaa sihiriitti dhiyaatu jira jechuudha. Qur'aanuma kanarra deema jechuudha. Maaliif wanni sihirii jedhamu kun falfala wanni jedhamu waan rabbiin hin jaalanne waan shirkii waan ibidda sabachiisu hojjechuudha jechuudha. Nama gariirraa maal godha? Man yartadil mushafa fi qadamay yadkhulu bihi al-khala' irra hojjetee jechuudha malee ittiin ofitti faayidateeti ittiin sagaraa seena mana fincaanii jechuudha bakka kabajaa hin qabne kana jechuudha. ومنهم من يكتب آيات من القرآن بالقذارات nama gariirraa nama qur'aana kana barreessu jira udaan fuudhee qur'aana kana barreessa jechuudha. Udaanuma kana fuudheeti akka qalamaa godhatee udaaniin ka barreessu jira jechuudha. maaliif kun hundinuu waan rabbiin hin jaalannedha jechuudha. ومنهم من يكتبها بدم الحيض nama garii tammas qur'aana kana dhiiga haydii cuupheeti qur'aanaan barreessa subhaanallah waan gurratti hin tolle jechuudha. Kanaan sihirii barachuudhaaf itti qabru qur'aana kanatti kafree jechuudha. karaa kanaan sihirii barataa bidamil hayd dhiiga haydii cuupheetuma ittiin barreessa. ومنهم من يكتب آيات من القرآن nama gariirraa gizee saahiree ta'uudhaa deemu namichi kun falfalaa gizee ta'uudhaa awwala gizee ta'uuf deemu nama barreessu jira. Aayata quraanaa kana alaa asfali qadamee faanta koomee faanta isaa jalatti ka barreessu jira jeebar. Faanta isaa koomee isaa jalatti quraana barreessee ittiin achi deema jechuudha. Quraanni bakka kabajaa qabutti barreeffama koomee jala aanse jechuudha. Quraana rabbii gadhiiseen jira jechuu mallatteesse sheexaannis kana jaallata achi boodanii kaddama jechuudha. Kan kana fakkaatu fa'aa hojjeta jechuudha. Karaa adda addaadhaan karaa kufrii wanni saahireen hojjettu hunduu kufriidha jechuudha. Waan kufrii hojjettee namni sihirii godhu wama qishinaa takkatti wama qishinaa yookaan anjamaa tokkoon saahiree yookaan falfalaa ta'uu hin danda'u. Waan rabbiin jibbu hunda wanni rabbiin ni jibba jedhan achitti walitti qabama jechuudha. Sana booda saahiree ta'uu danda'a jechuun namni tokko waan namni saahiree godhu kan ibaadaa godhu tokkollee hin jiru jechuudha. ومنهم من يصلي بدون وضوء namni saahiree ta'uu deemu nama wuduu malee sagaduufaa jechuudha. Wuduudhaan malee sagaduudhaan ومنهم من يظل جنوبا nama janaabtaa hin dhiqanne janaabtuma ta'ee ta'a jechuu gizee hunda. ومنهم من يذبح للشيطان namni gariinfaa sheexaanaaf kaqaluu jira jechuudha. Namni saahiree ta'uudhaa deemu sheexaanaaf gorra'aa waa ni qala sheexaanaaf. فلا يذكر اسم الله مقا ربي مرت هندبتو شيطان قلا مقا ربي الرتي هندبتو عند الذبح جزيك ألوسنا مقا ربي هندبتو ويرمي الذبيحة في مكان يحدد له الشيطان بكا شيطاني اتناغت يوكا ناكا يجد اتجيسي غتاف بكا يجودا آيان ربي هنقرأمني بكا درتي
wanni tokko zikriin keessatti hin godhamne bakka namni tokko illee dhaqee ittiin zakkarree ittiin qaraanee ittiin azzaanamne achitti geessi naa darbii jedha jechuudha. Walumaa galattuu bakka sheexaanii naa geessi jedhe geessee kaayaaf jechuudha qalamaa isaa kana waan qalee kana jechuudha duuba. Haaya ومنهم من يخاطب الكواكب نما يجود مالي أرجين عن دبته جرا أرجين أكنا كبدي غافا كناني روبا أرجين جزي أكنا تاتا جرا يجودا ويسجد لها كننشر مالي أرجي دا سجود يجودا أرجي شيطان يوم أكنا جالتا شركي جالا شيطان يكون شركي جالتا وقا صاحب الدقلاري أكنا تساهريتها يجودا من دون الله ربي قدت ومنهم من يأتي أمه سبحان الله namni saahiree ta'uudha deemu kan haadha isaatti qunnamtii godhuu jira waan gurra namaatti hin tolle subhaanallah najjinaa yaa Allah namni saahiree godhuudha deemu kan akka godhufaa jira jedhe akkana godheeti shirkii godhee waan haraama hojjetee saahiree ta'a yookaan falfalaa ta'a awwa binatahu takka intala isaatti ka jimaa'ii godhuu jira jedhe subhaanallah saahireen jechuudha waminhum man yaktubu xalsaman namni gariin immoo xalsama barreessa jechuudha بألفاظ غير عربية السما جتوا نمن بين وان معنان سين بكم مقا جني مقا شيطانات السما جانين ورشركي غدو جزي غادو بسحري هي نجرن مقا شيطانات لكاني لغا نمن بين كان السما جاني وانا كنا بألفاظ غير عربية لغا عربية هنتاني فكيسنيتما تحمل معاني كفرية معنى كفري داف كملت kana dubbatanii jechuudha duba warri sihirii godhanii waan qalbiitti sihirii ta'anii miti jechuudha saahiree ta'anii miti akkanatti waan kufrii waan rabbiin hin jaallanne kana keessaa wantoota adda addaa hojjetaniiti karaa kanaan sheexana kaddamuu danda'a wanni inni sheexanaaf godhu maali akkana naa godhi rabbitti naa kafari qur'aana akkana godhi jennee waan amma reefuu dubbataa oolle kana hunda kan hojjetu jechuudha karaa kanaan sheexanatti dhiyaatee wantoota adda addaa waan rabbiin hin jaallanne sujuudeeti falfalaa taha wamin hunaa yatabayyanu karaa kanaan addaachuu danda'a nuuf adda ta'e jechuudha waan amma dubbanne lana annal jinniyya jinniin laa yusaacidu saahira nama sihirii godhu gargaaruu hin danda'u isallee kaddamuu hin danda'u illaa bimuqaabalin yoo namtichi waan haraam hojjete malee hin gargaaru nama ibaadaa godhu kana akka namatti sheexanni dhufee itti nasaasu jechuu duuba وكلما كان الساحر أشد كفرا كان الشيطان أكثر طاعة كل ما namichi sihirii godhu kuni qaalii rabbii irraa ba'uu badii adda addaa hojjechuu keessa achi fagaateeni shayxaanillee bareechi sirriitti namicha kanaaf hoogganamuu danda'a jechuudha lakkuma inni qixuma inni achi kufrii keessa fagaatuun shayxaanillee qaalii isaa godha jechuudha gammachuudha shayxanaaf jechuu duuba haaya duuba waasra'u fi tanfiizi amrii namichaa kana geggeessuutti irra jabaataa jechuudha وإذا قصر الساحر جزينا من السحري قدمو قبابتك أكما نما إبادة ربي را قبابتو جزيني أمري شيطانا كان قوتشو دي را قبابتا ديمو شيطان اللي هجي ساكنا قالي سا قوتشو قالي ساحري كان قوتشو را قبابتا ديما جدن كناف ساحرين كفري دان ديمتي شركي دان ديمتي وجي شيطاناتين ديمتي جتشو دوبا kanaafuu obboleeyyan keenya inni sihirii godhuu fi shayxaanni walii galanii jiran jechuudha qariinaan jechuun shariika lama shayxaanaa fi saahireen walumaa galanii jiratan jechuudha yeroo tokko adda ba'uu hin danda'ani alaa macsiyatillaahi rabbitti dilaa'uu rabbitti badii balleessuu keessatti walii galanii jiranii haaya namni saahiree godhu akkasitti rabbi kafara hogguu jenne وإذا نظرت إلى وجه الساحر تبين لك صحة ما ذكرت جزينا ما سحري قد رجل تبر على مرام بيتا نمني كن سحري قد موهن قد جزي جتشون نمني كن سحري قد موهن قد جتشون يوشكتي كنن أرمان قد يوردفو قبنا يتشودا نمني تقو سحري قد موهن قد أدبا فتشودا علامان هدون مملت شودا دندا جتشودا وإذا نظرت إلى وجه الساحر تبين وجه مالي فسيف قلا ونما ربني دكنا كفريت الرامل تيجودا سري التفول سارة كأنها غمامة سوداء أكدو مسا يجودا مالي قراتشاتي
si'ifuu danda'a. وإذا عرفت الساحر عن قرب تجده جزي ساحر أغرتي تدياتي يجودا عن قرب تجده يعيش في شقاء نفسي هونغو كيسا يجودا كسارا كيسا جدا ساحرين كن علامة ساحمو داريم يجودا هذا مناسا وجنس نجين ينقبو أما يجودا مالي هونغو كيسا جدا يجودا أما والولا يجودا ilmaan isaa keessattis immoo wallolaa bal ma'a nafsihi inumaa lubbu mataatiin iyyuu wal dhabaan mataa jechuudha. fahuwa laa yastatiicu an yanaama mee ilaali nama sihirii godhu tokko mee wajjumaan guyyaa takka wajjin buli ilaalme si biraa gad rafuu mee biraa rafuu dhiisiiti isa raffisiitii mee cal jedhiitii dhaggeeffadhu taa'ii dhaggeeffadhu mee alaamaani gartaa namni kun sihirii godhuu fi godhuu dhabanii gartaa maaliin gartaa fahuwa laa yastatiicu an yanaama رفوه هندندو مرتاح الضمير قمن ساكم بلتي رفوه هندندو بل إنه يفزع في النوم الربا ساكنا كيست نرفة يجودا أما رفة الكاء مالي شيطانا سنة تجودا رفة كيسو تجودا يجودا الربا ساكيسا نير الرفة على مان توقوكنا كان التنبيتو مرات ومرات جزيه الدودة رفة جودا يجودا هايا ميدا جيفة جزيه هندا ni rifata rifaatu rifa saarraa kaka'eetuma rifata maaliifi sheexanatu rifachiisutti jira jechuudha ni cinqama jechuudha haadha manaasaa waliin ijoollee isaa wajjinilleen kunu amma wallolan watuwaqqicu baynahum shaqaaqu jidduu isaaniitti jechuudha mallee egaa hongootu argama walkilaafu waldhabbiitu argama. وصدق الله العظيم رب برد قاد بتي برايته كذتي جزء سورة طه كذتي دبت رب مالجي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا نمني قرآن قرى غرغلي جرينيا كثارا جرينيا فايدان كم نئسا جراكمنا جري رب دبتي بر كناف كانت شيطاني كنكي اتفدا بر كناف علامة كناتين فا بيقو دندنيا egaa daawwattoota keenya as keessatti waa'ee sihirii yookaan waa'ee falfalaa adda baafachuu dandeessanii asirratti hin xumuramne gana bal'ifnee dubbachuu teenya mallattoolee jechuudha nama falfala godhu ittiin beekan illee isinitti himnee jirra kana gana dubbachuudhaaf teenya gizee dawaa godhu gizee sihiriin ka jedhee dhufullee alaamaa inni ittiin beekamullee ganaa isinii himuudhaaf teenya ganaa isaan saaxiluudhaaf teenya insha Allahu dawaa isaa waan sihirii yookaan falfala isaan godhanillee dawaa ganaa dubbachuudhaaf teenya bi'iznillaahi fiqaadaa eeyyama rabbiitiini kanaaf kun kutaa tokkoffaadha yoo rabbiin fedhe kutaa lammaffaatiin walitti deebina yoo isinitti tole laayik godhaatii koomenti godhaa sheer nu godhaa isiniin jenna kun kutaa tokkoffaadha kutaa lammaffaan immoo ganaa dhufuudhaaf tahaa kutaa lammaffaa itti aansina insha Allahu saffaa 21 irratti dhaabne jechuudha duuba.